Shama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii Mastuu taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenya jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha dhiifamuulis isinirraa turee jira. Akkasumas hodhaa kana guyyaa duraa hodhee viidiyoo hojjedhee isinii gallakkisee ture. Garuu immoo qadaada isaa itti hodhee mureetoo viidiyoo hojjedhee hin agarre sababa isin jalaa tureef guddaa tokko dhiifama. Akkasumas har'a qadaada isaa jammaraa tanan jira. Qadaada isaa jammaraa tanan jira. Akkasumas obboleewwan koo maaliif yeroo hundas namatti hin tolu sababuma sana haaluma jireenya irraan amma dammoo illee dhufee jira. Sabab sanarraan kan ka'e isin jalaa ture isiniin jedha. Kun har'a jammaraa jira. Shootota fidee olitti guduunfadhee kun jammaree tananii amma qadaada isaa itti hodhuu fi jammaraa tanan jira isiniin jechuufani. Olumaan hojjennaa isinirraa turuu kootii fi dhugaa waaqayyoo dhiifama. Namni tokko kan waan jammaree tokko osoo fiixaan baasee bareeda ture. Ani immoo dafee fiixaan baasee isinitti agarsiisne turuu kootii fi dhugaa rabbii baay'ee tokko dhiifama. Garuu akkasii isiniin jedha. Ammas immoo oluma bira jirra. Olumaan hojjennaa isiniin jechuu jaaladha. Kunooti hodhee tanan jira jalqaba isaa jechuudha. Kazaan boohala kun gadi cabsaa tanan jira. Akkanumatti gadi cabsaa too deemne jechuudha. Laala hashootonni deemee furdachuun isaa hin hafu qadaada kana akkanumatti jechuudha. Gaduma cabsaatuma deemna. Maaliif dirqama ka'a olitti gadi qollofamuu qaba sila ta'eefu akkanumatti jechuudha. Harka keenyaan akkanumatti gaduma dhuuggachaatuma deemna jechuudha. Akkanumatti gadi cabsaa hin deemna. Yeroo ishiin olitti dhuftee gadi buutee olitti dhuftee raawwate dammoo taasisa karaa alaatitti irraa immoo zaraggaana jechuudha. Kunootee hodhee tanan jira. Bakka kanaan ga'ee jira. Amma maal goona ala laalchisna jechuudha. Dirqama qadaada jechuun akkanatti bal'ata sila ta'eefu. Kazaan maal goona seetan dura keessatti gadi qabachaa tanan dhufe amma dammoo harkaan jechuudha. Aga marsaa tokko akkanatti ofitti akkana qabna jechuudha. Akkanumatti ofitti hin qabna. Ofittuma alatti hodhaa deemna jechuudha. Laala akkanatti akka nu jalaa hin ciisnes akka nu jalaa hin jajallannes akkanuma gochaa ni deemna. Akkanatti hodhama qadaadaa jechuun maal isinitti hima. Kazaan maal laala kunoo amma harki isaa annuun isaa alatti jechaa jirti jechuudha. Laala tana dirqama akkana qabachaatuma deemna. Laala alatti akkanatti ofitti ofii keenyatti akkana qabachaatuma deemna. Garuu qadaada xiqqoo hodhuun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee nama dhiballeedha. Garuu nama beeku akkasitti illee hin dhibu. Garuu ulfaatudha beektu maaliif seetani yeroo baay'ee xiqqoo sila taateefiifu namaaf hin deemtu akka laayyeetti. Akkanuma gochaatuma deemna. Maaliif limoonis akka harka keenya nu waraanne of eeggachaatuma jechuudha.
akkanatti finnee wannu jechaa to'i akkanatti hojjennee raawwanne maal goona bakka kanatti safeedi akka safeeditti ofitti qabaatu madeemnee yeroo marsaa 3 yookiin 4 akkana hodhine kaza gara kiyyaatti immoo akkasumatti qabachaa deemnaa sinin jechuu jaaladha. Gadi cabsee jira jechuudha. Masaashii bicha lala katti bareedu. Kazaan amma akkanumatti godhachaa tuma harkumaan jechuudha. Harkumaan akkanumatti gochaa akka inni alatti simbaane akka inni keenyatti illee moonu jalaa hin deebine jechuudha. Harkuma keenyaniin gochaa tuma akkanatti hodhina jechuudha. Amma garuu sigaajallee itti buusuun gahaa jira jechuudha. Maaliif hingaafa kana caalaa yoo deeme hin bareedu sila ta'eefu sigaajaa keenya itti jammarra kana yoo itti fixee raawwadhe maaliif shutoon isaa baay'ee furdaadha sila ta'eefu dirqama kaa'ataan qaqallisaa yoo godhanne malee akka jalaa hin furdane. Akkasii sinin jedha dhugaa rabbii baay'ee tokko kaasooshotota biyya keenyaa ta'ee bareeda. Maalka tamasgee waan hundumaaf iyyuu akkanatti iyyuu hojjechuu keenyaaf waaqayyo kan galatoome haa ta'uu sinin jechuu jaaladha. Saala kun akkanumatti hojjetama. Maaliif wanta biyya kee keessatti beektu yeroo baay'ee ani YouTube irratti fakkeenyaaf yeroo argaa qalaaleen osoo hojjedhee jedhee waan akkas jedhee qalaalee yaadu ture garuu immoo baay'eessaare akka ati yaadde hin ta'u sila ta'eefu sababa saniifu amma sigaajaa maaliif haadharra kanatu jira sila ta'eefu jalqabasaa dirqama sigaajaa kanaan itti buusaa deemna jechuudha. Amma takka jedheetoo sigaajaa jalqabee jira. Fakkeenyaaf amma asitti takka 2 3 4 anama 4 ni soon buusa 5 ni soon buusa san caalallee yoon buustanii hin dandeechu jechuudha. Immoo wanta xiqqoo taate fiifu sigaajaa yookiin 4 yookiin 5 godha laalee jechuudha. Akkanatti mo'annu jechaa gaduma qabachaa ittiin deemnaa jechuudha. Taa'uu ni dandeessu kun. Laala sigaajaa lammataa jammaree jira jechuudha. Zuurii lammataa akkanumatti sigaajaa keessan itti buufachaa deemtu baay'ee tokko laala. Fakkeenyaaf amma harka kootiin akkanumatti gaduma qabachaa nan deema. Yoo gadi deeme jedhe akkuma taate fiiguyyuu hin dhaabbataa sinin jechuu jaaladha. Akkana jirti kun qadaanni sinin jedha laala. Kunuuti laalaa'e sigaajaa diimaa xumuree jira amma. Kazaan gurraacha asitti jammaree jira. Akkanatti hodhama jechuudha dhugaa laalaa'e. Baay'ee namatti tola laala. Akkana jirti sinin jedha. Garuu xiqqoo ishee hin ciisedha. Shotonni kuni kabada shotota ariifi sila ta'e fuullaa qixxaachuu didee uumaa wanni godhamu hin jiru. Sila zaalaalaa fudhu. Laala kun hojjedhe xumuree jira qadaada isaa jechuudha.
akkanatti hojjedhee xumuree jira. Ilkaan isaallee gara keechatiin akkanatti itti godhee jira. Akkanitti godhee garuu ni ga'an jira kaa'ee kunooti akkanatti garuu balaa ilkaan isaatti hin daballee jedhee asirratti ol fudhachuu didee. Kunooti isiniin jechuu jaaladhaa hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii Mastuu Tuubtaa hundi keessanuu kun olaalaa isiniin jedha.